An hanga yoonaatti utuu hin fuudhin yoona ga'u kootti baay'een aara. Guyyootan dabarse baay'een itti gadda. Gurbaan abbaa manaa isheetii ta'e kun inni duraan baay'ee jaallatu mararsiifatu kun gaafa dhagaan ishee rukutee jedhu yookiin gufuun ishee rukutee jedhu wajjin hin deemu. Jireenya dhala namaa keessatti immoo wantoonni kun walii wajjin hin deemu. Maal gammachuuf gaddii wajjin hin deemu. Gargar jiru jibbis ni jira. Kanaafiyyuu kana hundumaa dandamatanii wajjin jiraachuun isa olaanaadha. Kana ta'uudhaa baatanii jennaan bultiindhaan milkaa'uun hin danda'amu jechaan. Bultiin keenya akka milkaa'uudhaatiif wal hubanna. Maqaa Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoomeen. Hordoftoota gola Yididaa YouTube biyya keessa akkasuma biyya alaa ta'uudhaatiin karaa gola Yididaa YouTubeidhaa kan nu daawwataa jirtan. Bakka jirtan lafa jirtan hundattiyyuu nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Nagaa keessanii galata Waaqayyoon nagaa kootii fayyaa kooti. Dibaa abiddaa. Dibaa abiddaa. Mata duree karaa waa xiqqoo waliin dubbanne. Isinis hordoftoonni Yididaa YouTube haga xumuraatti ergaa kana akka dhaggeeffattan kabajaanan isin gaafadha. Xumura irratti ergaa kana dhaggeeffattanii akka xumurtaniin ergaan kun barsiisaa yoo ta'e gaariidha jettanii kan ofitti amantan yoo ta'e hiriyoota keessan maraaf akka sheer gootan isin yaadachiisa. Waan kana dhaggeeffattanii gorsisaa gaarii haga ta'uusaa hubattanitti garuu haga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Dibaa abiddaa. Akkuma beekamu amma baroota keessa jirru keessumattiyyuu bara 2015 irraatii eegalee yeroo kana keessaa yeroo itti abbaa manaaf haadha manaa gidduutti lolli ulfaataan uumamaa jirudha. Lola ulfaataa qofaa immoo miti. Lola ulfaataa qofaa miti. Yeroo itti abbaan manaa haadha manaa yookiin immoo haati manaa abbaa manaa itti ajjeesaatti jirtudha. Kanaaf lola isa kaan caalaatti lola dirree irratti walitti ba'uudhaatiin loltoonni walitti dhukaasanii wal ajjeesan caalaatti suukkanneessaa kan ta'e abbaan manaa haadha manaa isaa yeroo itti ajjeesu haati manaa immoo abbaa manaa ishee yeroo itti ajjeestee awwaaltutu argamaatti jira. Kanaafiyyuu sababa abbaa manaa fi haati manaan ittiin wal lolan wal lolluu irra darbe immoo kan isaan lubbuu walii baasan. Lubbuu walii akkaataan itti baasan haala suukkanneessaa kan ta'e haala suukkanneessaa dhiiga dhangalaasuu, lafee cabsuu, foonillee cicciranii kan itti gataatti jiran, awwaalaatti jiran sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti egaa baay'een keessan kan agartan, kan dhageessan jiraachuudhaa maltu jedheetan yaada. Sababa kana ta'eetii fi mee amma sababa abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti wal dhabdee uumamu wantoota baay'eetu jira. Wantoota baay'ee jiran keessaatti garuu an waata xiqqoo tokko mata duree tokko qofaa isinitti himuudhaan barbaada. Kanaaf haga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Akkas ture bara tokkotu abbaa manaadhaa fi haadha manaa baay'ee wal jaallatan tokkotu ture. Abbaa manaa fi haati manaa baay'ee kan wal jaallatan, baay'ee kan jaalalli isaanii adda kan ta'e, namoota kan biraallee kan hawwisiisu ture jaalalli isaan waliif qaban jechaadha. Haa ta'uuti haati manaa hojii guyyaa yookiin hojii idilee isheetii hojjetaa oolteetu galgala gara mana isheetiitti deemti. Gara mana isheetiitti gaafa deemtu karaa fuulduraatiin otoo hin taane karaa duubaatiin gara mana isheetiitti seenti. Gara mana isheetiitti gaafa asii ol seentee jettu akka carraatiin ta'ee kophee kan dhiiraatiif kan shamarranii bakka tokkotti agarte. Kophee haaraa kan ta'e, kophee dubartiin kaawwattu mana ishee keessatti agarte. Yeroo kana yaadni ishee gara biraatti qaaruu eegale. Kan gadi jettee kophee dubartii sana ilaalaa jirturraa gaafa morma ishee yookiin boquu ishee ol qabatteetiin jettu kallattiidhumaatiin iji ishee kan inni irra bu'e bakka kutaa ciisichaa abbaa manaa isheetiif kan ishee irra bu'e. Kutaan ciisichaa abbaa manaa isheef kan ishee kun banamee jira. Gara kutaa ciisichaa abbaa manaa yookiin kan isheef kan abbaa manaa gara sanatti imalte. Gara sanatti gaafa deemtee jettu dhiiraaf dubartii lama ta'anii ciisaatti jiran agarte. Dhiiraaf dubartiin ciisaatti jiran kun siree abbaa manaa isheetiif kan ishee irradha. Yeroo kana miira biraa keessa seente. Battaluma sanatti
fiiddee deemteetu sibiila ittiin buna tuman jabaa kan ta'e sibiila sana fudhattee dhiiraaf dubartii siree isaanii irra ciisaa jiru kana ariitii irraa kan ka'e gara mataa isaaniitti illee utoo hin siqiin battaluma asii ol seenteetiin miilla isaanii tumuu eegalte. Miilla isaanii koronyoo miilla isaanii tumte. Hanga isaan dubbachuu dadhabanitti, hanga isaan iyyuu dadhabanitti miilla isaanii sana tumuu eegalte. Agartanii sibiilli sun keessumattuyyuu ijoolleen shamarranii ni beektu. Sibiila ittiin buna tuman ilmoo mooyyee jedhameeti kan inni beekamu. Ilmoo mooyyee jedhama. Ilmoo mooyyee sanaa sibiiladha. Sibiilli immoo xiqqoo isheeti kan qabaadhaaf kan toltudha jecha. Sanaan miilla isaanii rukutte. Hafuura baafachuu hanga isaan iyyuu hanga isaan dadhaban dubbachuu hanga isaan dadhabanitti reebuu eegalte. Yeroo sana namoonni siree isaanii irra ciisaa jiran kun sagalee baafachuu dadhaban. Sagalee walirraatti ciccitu gurra namaatti kan hin dhageessifne. Sagalee jedhu dhageessisu. Iyyuu dadhaban. Guddina rukuttaa irraatii kan ka'e sibiila miilla isaanii reebaa jiru sana dandamachuu dadhaban, hafuura baafachuu dadhaban. Rukuttee haga dandeessu erga rukutteetii erga laamshessitee booddee battaluma sanatti mana isaanii keessatti immoo mana ishee sana keessatti sagalee televezyiiniitu banamee jira. Foddaan televezyiinii yookiin sagaleen televezyiinii banamee sagalee guddaarra jira. Kanaaf namoota ollaa ishee jiran beeksisuudhaaf jetteetu battaluma sanatti fiigaa dhattee sagalee televezyiinii sanaa qannasuudhaaf gaafa fiigaa ol dabartu abbaan manaa ishee yookiin abbaan warraa ishee harka isaa irratti rimootii televezyiinii qabatee soofaa gubbaa irratti mugeessaa jiru agarte. Waan ta'aa jiru agartanii qalbeeffattanii naasuudhaan guutamte. Dura kan ishee yaaddee jirtu abbaan manaa ishee dubartii kan biraa fidee wajjin akka ciisaa jirutti yaaddee miira hin jirre keessa seenuudhaan dubartiin kun inaaffaa guddaa waan qabduuf inaaffaa ishee kanarraatii kan ka'e abbaan manaa koo dubartii kan biraa fideetu wajjin ciisaa jira jettee iddoo sanatti reebde. Eenyu ta'inna laata warri sireerra ciisaa jiran. Yeroo as dabartu abbaan manaa ishee yeroo dheeraa ta'aa ture televezyiinii utuu ilaalaatti jiru battaluma sana soofaa irra taa'u sanarratti rimootii harka isaatiin qabatee mugee jira. Fajajjee ilaaluu eegalte. Miira naasuudhaan guutame keessa seentee ilaaluu eegalte. Waan dubbattus ni wallaalte, waan qabdus ni dhabde. Iyyuudhaafis akka isaa wallaalte. Miira haatamaa keessa seente. Yeroo kanatti abbaan warraa ishee rimootii harka isaatti qabatee jiru sana akka carraa harkaa lafa dha'a. Rimootiin sun gaafa harkaa lafa dha'ee jedhu rifatee hirriba isaa keessaa dammaqe. Hirriba keessaa gaafa dammaqee jedhu haati warraa isaa fuuldura isaa dhaabattee jirti. Rooqamaa jirti, roommaatti jirti, of qabuu dadhabdee jirti. Inni immoo hirriba keessaa dammaqee jira. Yeroo kanaa akkasittiin jedhe. Haadha manaa koo, bareedduu kiyya, jaalallee koo, michuu koo, dhuftee taayi baga nagaadhaan dhuftee, baga nagaan galte. Hirriba keessa waan hin seenee jiruutiif balbala sirraatii banuu hin dandeenye. Utuun televezyiinii ilaaluutan hirriba keessa seene. Kunoo abbaa keetiif haati kee dhufanii waan dadhabanii jiraniidhaatiif kutaa ciisicha keenyaa seenanii rafaatti jiru. Kanaafiyyuu xiqqoo ishee boqodhuutii wanta isaan nyaatan isaaniif qopheessii isheedhaan jedhe. Edaa dhiiraaf dubartiin siree isaanii irra ciisaa jiran abbaa isheetiif haadha isheeti. Agartanii miirri wanta inni nama keessa nama gashu inaaffaan maal akka inni qabu asirraatiif barachuun isinirra jiraata. Hordoftoonni Didiyaa YouTube biyya keessa akkasuma biyya alaas teessanii sagalee kana dhaggeeffataatti kan jirtan miira inaaffaa of keessaatii kan qabdan seenaa kanarraatii baradhaa. Inaaffaan abiddaa dibamee jirudha. Abidda dibamee jiru harkaan yoo dhaxxanii haatan isin guba. Maaliif? Abiddatu dibamee jira waan ta'eedhaaf. Inaaffaan abidda dibamee jiru wajjiniin tokkodha.
yoo suuta jedhan malee, fedhii ofii yoo tasgabbeessan malee, fedhii ofii ol ka'ee jiru sanaan miira inaaffummaa keessa jirtaniin dhaxxanii yoo waa tokko raawwattan miidhaan isaa deebi'eetu isin irratti raawwata. Kanaafiyyuu namoonni dhiiras ta'e shamarran karaa gola ididaa yuutuubiidhaa sagalee kana dhagaatti kan jirtan, seenaa kana kan dhageessan, miira keessan to'adhaa. Miira to'achuun gaarummaa qabaata wanta ta'eedhaatiif. Egaa ogeessichi Salamoon weedduu caalu yookiin faaruu caalu 8 lakkoofsa 6 gubbaa irratti akkas jedhee barreessee jira. Akka mallattootti garaa keetti fi irree keettiin na mallatteeffadhu. Jaalalli jabaa akka du'aati. Hinaaffaan gara jabeessa akka awwaalaati. Arrabni isaas akka arraba abiddaati. Akka giimii abidda isa xap godhuutii jedha. Akka giimii arrabni isaa xap nama godhuuti. Hinaaffaan akka giimii abiddaan ho'ee jiru gaafa dhaqanii tuqanii jedhan xap godhee nama gubuuti. Hinaaffaan abiddadha. Hinaaffaan nama guba. Namoonni baay'een dhiiras ta'e shamarran yookiin dubartiin kan isaan ittiin gubatan jireenya bultii yookiin jaalallee horatanii jiran keessatti namoonni baay'een kan isaan gubatan hinaaffaadhaanidha. Kanaaf miira hinaaffaa keessaatii ba'a. Miira hinaaffaa keessaatii ba'a. Inni kan biraan kutaa kitaaba qulqulluu irratti nama gowwaa aariitu ajjeesaa, isa wallaalaas hinaaffaatu du'atti fidaa jedha. Nama gowwaa aariitu isa ajjeesa, isa wallaalaas immoo hinaaffaatu du'atti fidaa jedha. Hinaaffaan gara du'aatti akka isin hin finneef obboloota koo of eeggadha. Irra deebiin isiniin jedha. Hinaaffaan gara du'aatti akka isin hin finneedhaatiif of eeggadha. Iyyoo'eel boqonnaa 5 lakkoofsa 2 gubbaa. Inni kan biraan macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 34 gubbaa irratti hinaaffaan abbaa manaa in aarsa, gaafa ija baafatus hin ho'uufii jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 34. Hinaaffaan abbaa manaa ni aarsaa jedha. Dhageessanii itti fufee immoo gaafa ijaa baafatus hin ho'uufii jedha. Gaafa ijaa baafatuuf hin ho'uuf jechuun hiikkaan isaa yookiin jechi kun hin gadduuf jechaadha. Hin ho'uuf jechuun hin gadduufi garaan laafuuf jechaadha. Gaafa maal godhu? Gaafa haloo baafatu. Hinaaffaan immoo abbaa manaa ni aarsa. Abbaan manaa gaafa aaree jedhu immoo hin ho'uuf. Eenyuuf? Haadha manaadhaaf hin ho'uuf. Hin gadduuf garaan laafuufi jechaadha. Kanaafiyyuu keessumattuu shamarran hinaaffaadhaan guutamtan, miira hinaaffaa kan qabdan miira keessan to'adhaa. Amma addunyaa keenya keessatti keessumattuu biyya keenya Itoophiyaa keessatti bara 2005 irraatii kaasee hanga amma bara 2015 kana keessatti jechaadha. Hanga guyyaa irraa geenye kana keessatti abbaa manaa haadha manaa ajjeese, haadha manaa abbaa manaa ajjeeste, kan qalte, iddoonni rafutti kan mataa rukuttee ajjeeste, kan albeedhaan morma qalte, yookiin immoo abbaa manaa haadha manaa isaa billaadhaan morma ishee kan qale, kan ajjeese, kan nuti dhagaa jirru kanadha. Kanaaf wantan isiniin jechuu barbaade. Keessumattuu wantoonni kun miira hinaaffaa irraati kan maddan. Haati manaa abbaa manaa irratti kan hinaaftu, abbaan manaa immoo haadha manaa irratti hinaafee ajjeechaa wal irratti kan raawwatanidha. Kanaaf obboloonni jalqaba irratti sagalee kana dhagaa kan jirtan bultii dhaabbachuu keessan fuulduraa eenyu wajjiniin bultii dhaabbadhaa? Namni an wajjiniin bultii dhaabbadhu kun inni eenyuudha? Nama akkamiiti? Jedhaatii qoradhaa, wal gaafadhaa, wal qoradhaa. Inni dhiiraas ishee shamarranii qoradhu. Amala akkamii qabdi? Miira akkamii qabdi kan jedhu qoradhu. Isheen shamarraniis dhiira wajjiniin bultii ijaaruudhaatiif yookiin jaalala keessa seentee jirtu qoradhu. Eenyummaa isaa, maalummaa isaa, amala isaa qoradhuuti itti seeni. Bultii jechuun akkasumaatiin jetteedhaan kan walitti dhufan miti. Miiraan kan walitti dhufan miti. Kanaaf adaraa keessan wantan isiniin jedhu miira keessan hoogganaa maleessa miirri keessan isiniin hoogganiin. Miira keessan hoogganaa malee miirri keessan isiniin hoogganiin. Namoonni baay'een bultii keessa kan galan, jaalala keessa kan galan miira isaaniitu isaan hooggana.
miira isaaniirraa kan ka'e bareedina ishee ilaalanii yookiin bareedina isaa ilaalanii qabeenyaa isaa ilaalanii yookiin qabeenyaa ishee ilaaluudhaatiin bultii keessa kan seenan. Sanaan booddee amala walii baruutti gaafa eegalan, wajjin jiraachuu gaafa eegalan amala walii baruu eegalu. Amalli isaanii kun immoo gaafa isaaniif ta'uudhaatii diduu miira hinaaffaa keessa seenu jecha. Yookaan isheen dhiiratti kan sittu dhiiraa wajjin kan taphattu ta'uu dandeessi, walitti kan dhuftu ta'uu malti. Yookiin inni dubartiidhaa wajjin kan walitti dhufu, hariiroo dubartii wajjin hojiidhaan jireenyaan walitti kan dhufan ta'uu danda'a. Gara bultiitti gaafa dhufanii jedhan amalli kun haaraa ta'ee gaafa isaanitti mul'atu hinaaffaa hin jirre keessa seenu. Hinaaffaa kana keessa gaafa seenanii jedhan immoo hinaaffaa jechuun abidda dibamee jirudha. Harkaan gaafa qabatanii jedhan kan nama gubuudha, kan nama miidhuudha, kan nama balleessuudha. Kanaafiyyuu irraati of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Inni kan biraan akkas ture. Inni kan biraan immoo akkas ture. Mucaa dargaggeessa tokkotu jira. Dargaggeessi kuni abbaa isaa fi haadha isaatiif bultii dhaabbachuudhaaf jedheetu humnaan dirqiidhaatiin na fuusisaa fuudhuun barbaadaa jedheetu abbaa fi haadha isaa rakkise. Tole jedhanii abbaa fi haati isaa kun bultii akka inni jaarratuudhaaf kan inni jaallatee jiru dubara tokko fuusisan. Mucaan dargaggeessi kun erga ishee fuudheetiin booddee waliin bashannanuudhaatiif lama ta'aniitu utuu deemaatti jiranii daandiirra hiriyaan isaa tokko kan hin fuune itti dhufee daandiirratti sadii ta'anii waliin imala eegalan. Utuu wajjiniin imalaatti jiraniitu daandiirratti gufuun haadha manaa isaa kanaa rukuta. Gufuun haadha manaa isaa kana gaafa rukutu gurbaan kun anaa rukutu, bakka si rukute anaan naa rukutu, eessa keessi rukute oolteettaa jedhee miilla isheetti kufee miilla ishee qaqqabachuuf eegale. Mararsiifachuu eegale, gadduu fi eegale. Kan rukutame isheedha. Kan dhukkubu immoo isadha. Yeroo kana hiriyaan isaa inni hin fuune kun gurbaa fuudhee jiru kanaan akkasittiin jedhe. Akkamii jireenyi maal fakkaata? Bultiinoo akkamii jedheetu gaafata. Yeroo kana ilaamee yaa hiriyaa koodheen hanga yoonaatti utuu hin fuudhin yoona ga'u kootti baay'een aara. Guyyootan dabarse baay'een itti gaddaa. Yoona ga'uun qabuun ture. Edaa bultiin mana ijaaruun, bultii ijaarrachuun edaa akkas gaariidhaayi. Atiyyuu hin turin dafiitii bultii dhaabbadhu ittiin jedhe. Hiriyaan isaa kun tole jedhee gara manaatti gale. Maatii isaa haasofsiisuu eegale. Fuudhuun barbaadaa. Anis akka hiriyaa kootii fuudhee bultii dhaabbachuun barbaadaa. Bultiin gaarii akka ta'e dhagaheera hubadheera jedheetu maatii isaatti himate. Guyyaa gaafa tokko ammas yeroo lammaffaadhaatiif warroonni wal fuudhan kun lamaan waliin utuu deemaatti jiranii hiriyaan isaanii kun daandii irratti itti dhufee waliin deemuu eegalan. Haasaa garaagaraa erga waliin taasisanii booddee utuu deemaatti jiranii dhagaan yoo daandii gubbaa irratti haadha manaasaa sana rukuta, gurbaa isa duraa sana jecha. Haati manaasaa gufuu yookiin dhagaan gaafa rukutee jedhu gurbaan abbaa manaa isheetii ta'e kun inni duraan baay'ee jaallatu mararsiifatu kun gaafa dhagaan ishee rukutee jedhu yookiin gufuun ishee rukutee jedhu maal kun jaamaan iji isheen argumoo lafa laallatteen deemtu ija keetu sin arguumoo jedheetu arrabsuu eegale, ceepha'uu eegale. Faallaa ta'e jireenyi kaleessaaf innarraa faallaa ta'e. Yeroo kana hiriyaan isaa kun itti siqee hiriyaa isaa kanaan akkamii jireenyi maal fakkaata? Jireenyi maatii bultiin kun akkamii jedheetu irra deebi'eetu har'as yeroo lammaffaadhaaf gaafata. Yeroo kana gurbaan kun akkasittiin jedhe. Ilaamee jedhe. Bultiin abiddadhaa, nama gubaa. Anutuun kana beekeera ta'eeti bultiin dhaabbadhuun ture. Kunoo akkasittiin hin gubataa jiraataatti jira. Yoosiif malee gara bultiitti daftee hin seeniini. Abiddaan gubachuudha waan ta'eef bultii dhaabbachuun adaraa kee akka hin fuune daftee jedheetu itti hime. Yeroo kana mucaan kun gorsa isarraatii hin eegne waan argeef. Jechi isaa inni kanaan duraaf inni ammaa waliin faallaa waanta ta'eedhaatiif gara haadha manaa isaatiitti
siqeetu haadha manaa isaa sanaatiin akkamii bultiin kun maal fakkaataa jennaan kunookaa akkasittiin akkas taaneetu akkasitti jiraataatti jirraa jetteetu deebisteefii jedha. Agartanii utuu waliin hubatiin utuu amala waliin bariin akkasumattiin daandii umarraa deemanii walitti dhufanii jennaan bultiin waliidhaa hin milkaa'u jeequmsa kan uumu yeroo akkasiiti jecha namootni utuu waliin hubatiin utuu waliin beekin bultiitti seenan gaafa bultii keessa seenanii jedhan wal baruun baay'ee ulfaata utuu bultiittiin seeniin amala waliidhaa hubachuu baruun baay'ee barbaachisaadha jecha yoo kana ta'uudhaa baate baay'ee ulfaataadha. Kanaafiyyuu hordoftoonni kiyya karaa gola yiidiyaa yuutuubiidhaa sagalee kana dhagaatti jirtan gara bultiitti otoo hin seeniin duraan dursitanii waa'ee jireenyaa beekuun barbaachisaadha. Jireenya keessatti maal akka jiru hubachuun isa jalqabaa ogummaa isa jalqabaati. Namoonni baay'een gaafa bultii ijaarratanii jedhan bultiitti gaafa seenanii jedhanii tokko gaddi waan hin jirre itti fakkaata. Rakkinni waan hin jirre itti fakkaata. Boo'ichi waan hin jirre itti fakkaata. Bultii keessaa akkuma gammachuun jiru gaddis jira. Akkuma kolfi jiru boo'ichis immoo ni jira. Rakkachuunis ni jira. Milkaa'uunis ni jira. Milkaa'uu dhabuunis ni jira. Injifachuunis ni jira. Injifatamuunis ni jira. Ka'uun akkuma jiru kufuunis ni jira. Bultii keessaa wantoota baay'eetu wajjin hin deemu. Jireenya dhala namaa keessatti immoo wantoonni kun walii wajjin hin deemu. Maal? Gammachuuf gaddi wajjin hin deemu. Gargar hin ba'an. Gammachuuf gaddi gargar hin ba'an. Namni tokko gammachuu qaba yoo ta'e isatu argaatti hin jiru maleessa gaddi immoo dhokateetu bakka dhokataa taa'eetu jira jecha yeroo biraa isa quunnamuu danda'a. Itti ba'uu danda'a. Namoonni gammachuu keessa jiran gaddi waan jiru ittiin fakkaatu. Namoonni gadda keessa jiran immoo bor gammachuun akka isaanitti dhufu hin beekan hin hubatan. Kanaaf jireenya bultii keessatti wantoota akkasiitu jiru. Gammachuun akkuma jiru gaddis ni jira. Jaalalli akka jiru jibbis ni jira. Kanaafiyyuu kana hundumaa dandamatanii wajjin jiraachuun isa olaanaadha. Kana ta'uudhaa baatanii jennaan bultiidhaan milkaa'uun hin danda'amu jecha. Bultiin keenya akka milkaa'uudhaatiif wal hubannee abbaa manaa fi haati manaa wal hubachuudhaatiin wajjin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Gorsa koo har'aaf asuma irratti xumura. Guyyaa kan biraa immoo deebineetu wal agarra. Hanga sanatti nagaa ta'a, fayyaa ta'a. Bakka jirtanitti nageenyi isinii wajjiniin haa ta'u. Warroonni gola kanaaf haarawwa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Warri maatii taatanii jirtan laayik gochuu, sheer gochuudhaatiin hiriyoota keessan biraatiin akka geessan abdii guddaan isinirraa qaba. Yeroo kan biraa deebineetu wal agarra. Hanga sanatti nagaa ta'a, horaa bulaa deebana. Nidiyaadhaa galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee